Daawwattoota keenya kaleessa akkuma beekamu hawaasa Tingibooliif Roomsdaal jedhamu keessatti hawaasni Oromoo wal ga'ee as biyya Noorwee keessatti ayyaaneffachuudhaaf qophii adda addaa akka inni gochaa ture. Karaa miidiyaas karaa adda addaas isin hubachiisaa turerraa daawwannoo guddaa akkasiin argattan abdiin qaba. Har'as sagantaa kana gara xumuraatti fiduudhaaf namoota kaleessa dhugaatti argaman keessaa namoota muraasa qabadheen dhiyaadhee jira. As cina kootti kan argaman itti gaafatamaa hawaasa Oromoo kan Tingibooliif Roomsdaal irratti gaggeessaa hojjechaa ta'anii obbo Adam Jaalatoo jedhamu. As cina kootti kan argaman koree hojii gaggeessitu kana keessatti baataa maallaqaa yookaan qarshii kan to'atan isaaniidha. Maqaan isaanii obbo Badhaasaa Kuwano jedhamu. Isaan bukeetti kan argamu, cinatti kan argamtu immoo obboleettii keenya Tigist Jimaati. Akkuma kaleessa isin beeksisee ture. Hawaasa kana keessatti, hawaasa Tingibooliif Roomsdaal keessatti itti gaafatamtuu dubartootaatiif dargaggootaatiif kan isheen hojjettu. Har'a namoota jiran keessaa isaan kana duwwaa qabadheetii kana dhiyaadhee kanan isaan gaafadhus haalli kaleessa ture maal fakkaata, gara fuulduraattis maal fakkaata kan jedhu walumatti qabeeti. Kanaaf baga nagaan dhuftanii isin jedha duraan dursee. Meegaa fi koo kallattiidhaan jalqaba kanarraa eegalu durataa hawaasa Oromoo as Tingiboolitti argamu irraan jalqaba obbo Adam irraa qophii kaleessaa ilaalchisee akkamitti ilaaltanii jirtu waan isinitti dhaga'ame dhaggeeffattoota keenya wajjin nuufsitanii. Galatooma jedha. Qophii kalee geggeessinee ilaalchisee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Isa kana jechuun hawaasni Oromoo akkuma nu waamicha gooneef kabajee hundi isaanii waamicha keenya kabajanii iddoo itti nu waamicha san qopheessinetti argamanii nu waliin sagantaa keenya hamma xumuraatti hordofanii warroonni nu biraa gara iddoo jireenya isaaniitti deebi'an hedduutu jira. Isaaniif galata guddaa dabarsa. Sagantaan keenya akkatti nu eenne olitti raawwatamee jedhee baay'ee yaada. Ittis gammannee jirra. Ana qofaa miti, nu hawaasa kana qofaa miti. Waan hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa jiru hundinuu itti gammadu jedhee abdadhaa. Irra gama biraatiin immoo wanti guyyaa sana nu jalaa hafe jennee yaadnu yoo jiraate akkuma namoonni Oromoo carraa kana argatanii wal arginee rakkina saba keenyaa irratti warroonni dhaamsa walii dabarsuu barbaannu hedduu nu jalaa sababa karaa fageenyaatiin hafanii jiranii isaanis iddoo jiranittis waan raawwatame kana ilaalanii akka irraa gammadan abdiin qaba. Baay'ee gaariidha. Utuun isinirraan hin fagaatinii yeroo akka kanatti qophaa'ee dhiyaatu hedduu nama gammachiisa. Namoonni dhufanii daawwatan kunillee itti gammaduu danda'u. Garuu akka gaggeessaa hawaasichaatti isin namoota kakaasuudhaan walii wajjin hojjechaa akkasiin turtan beekamaadha. Bu'aa ba'iin isin mudate yoo jiraate hojii kana keessatti akkaataatti walitti dhufanii hojjetan kana keessatti rakkooleen jiran yoo jiraate fi gara fuulduraatti immoo maal fooyyessuu qabna kan jiru yoo jiraate walitti qabanii yoo nutti himtan. Isa kana ilaalchiseeti akkaataa keessa dabarsine hunda isaan kaasna yoo jenne hin danda'amu. Baay'eedha. Karaa qaxxaamurii hedduu keessa qaxxaamurree iddoo kana irra dhaabbanne. Isa kana jechuun namoonni hundinuu nama 7 nama 8 namni tokko walgahii kana guyyaa tokko dhufee hin beeku garuu miseensa kenna.
namni torbaa kun harka wal qabanne halkanii guyyaa hojjenne hamma nama baay'ee olitti hojjenne jennee yaadna. Isa kana waan namni nu jalaa hojii diqqeesse jedhu tokkollee hin qabnu. Kanaaf hundi keenya ciminaan hojjenne. Haa ta'u rakkooleen tokko tokko ni jiru. Rakkoolee jiran kanas waliin mari'ataa furree jirra. Maafi wanti tokko gaafa haaraa ijaaramu haaraa jalqabu wantoonni isa muddatan rakkoota hedduutu jira. Rakkoolee sanniin cinatti dhiisne isa laafe higanne isa jabaa qabanne adda iddoo kana dhaabbanne baay'ee waan namatti tolaati. Haala gaariidhaan hundi keenya harka wal qabanne hojjetaa turreedha. Kana adda dhabiinsa hin qabu namni hunduu siin jechuuf. Baay'ee gaariidha. Mee gaaffii Osmaanii qarshii baatatan deebi'a. Akkam qarshiin kun akka keessumaa ka'umsa keessan kanaatti eessarraa argattu akkamittiin itti qophii kana ilaalchisu qophii amma gana ga'uu fi sochii amma kana ga'u gochuu dandeessanii qaama isin gargaaru qabdu moo? Galatooma gaaffii keessanii fi qarshii nuyi qabnu asuma warra hawaasa kana dhaabatu ji'aan walitti funaannanna. Ati xiqqaattu isa guddattus iddoo kan biraatti gargaarsa qabnu isuma walitti qabne sanaani keessummoota keenya ittiin geggeessine keessummoonni keenya hundumtuu nutti gammadanii jiru. Kanan dubbachuu barbaadu asirratti namni tokkos lamas sadii afuris ta'ee waliigallaan yaadaan wanta hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Garuu waliigalteedha wanta guddaa. Oromoon naannoo kana jiru ani akka ilaalutti fakkeenya ta'uu hin danda'u hin yaadan. Nuyi nama torba taanetu gara nama saddeet taanetu kan wanta kana hojjenne. Nama nuyi deebifne jechuun akka keessummaatti kan dhufan biyya nu bira gara nama 100 oliiti. Tokko namni utuu hin gammadin hin galle jiru. Hundumtuu nyaatee dhugee qabatee rakkina keenya itti himnee waa'ee keenya itti beeksifne waa'ee Oromoo itti beeksifne itti kan deebi'e gale jechuudha. Kanaaf onuma biraatti kan argame gara fuulduraatti immoo iddoo adda addaatti illee yaada keenya hin ibsina seera biyya kanaa eegne jechuudha. Akka kanaas wanta adda addaa argachuu hin dandeenye yaada naannoo adda addaatti illee hawaasni jiru isaan wajjinis waliigallee hojjechuu hin yaalla. Akka kanaan waa argachuu hin dandeenye yaada. Gaariidha. Sagantaa kaleessaa ilaalchisuudhaan waan isitti dhaga'ame yoo jiraate? Waan baay'ee kan natti dhaga'ame. Ani duraanii waama tokko hin hojjenne illee yaadeen beeku dhugumallee. Karaatti nu jalaa fashalaa yaadee yaadeen ture baay'ee ilqabeessaati. Garuu yeroo sabni mana keessa guutee yaada keenya kana dhaggeeffatu baay'ee itti gammade ilqabeessaati. Baay'ee dassameedha. Gara fuulduraattis immoo kan nu jajjabeessudha malee isaati kan boodatti nu deebisu miti. Sabni iddoo adda addaatti Trondheim illee kan dhufan jiranii, Naamsoosii kan dhufan jiranii, biyya Noorwee kana keessa jechuudha. Ottaatti illee kan dhufan jiranii, Domboos illee kan dhufan jiranii, Miyoolri kan jedhamu lafa sanaallee kan dhufan jiranii, naannoo adda addaatti kan dhufan. Kana bichaa immoo hin ta'in iddoo adda addaatti illee namoonni tokko tokko bilbilaniitu waan guddaa hojjettanii, waan gaarii hojjettanii gara fuulduraatti jajjabaadhaan hojjetaniitu dhaamsa illee nu erganiiru. Hiriyoonni keenya jechuudha. Kanaaf jajjabina malee isaatti gara fuulduraatti booditti deebiin hin jiru. Kan biraan immoo naannoo addanaatti illee beeksifneerra immoo warra bulchaa addanaa jechuudha naannoo kana keessa jiran keessatti waa'ee keenyaa jechuudha. Seeraan dhaabbanni isaa jiru iddoo kanatti. Baay'ee bareedaadha, baay'ee itti gammadeera, likka malee isaati. Daawwattoota keenya waan nama gammachiisudha amma kan nuti dhaga'aa jirru keessumatti baay'inni uummata as hawaasti boolkeetti argaman lakkoofsaan 7 hin caalanii kan isaan waamanii affeeranii akka kanatti bashannansiisanii gammachiisanii deebisan garuu uummata nama lakkoofsaan 100 ol ta'edha. Kanaaf immoo galii isaan qabanii ofuma isaanii akka ta'etti dubbatanii
kunillee namoota warra iddoo garaagaraa jiranii fi barumsa gaarii ta'uu danda'a. Mee gaaffii koo isa taanu gara Tigist Jimmaatan darbaa. Dubartootaa fi dargaggoota irratti itti gaafatamummaan kee. Dubartootaa fi dargaggoonni biyya kana akkam isa biyyaarraa yeroo adda baaftee ilaaltu. Mee gabaabaatti haala biyya keessa jiru biyya kana keessa jiru ilaalchiftee akkamittiin dubartootaaf dargaggoota sochoosuun akka danda'amu waan nuun jettu qabdaa? Kana ilaalchisee immoo an biyya keessa jiruu fi asitti baay'ee addummaa qaba. Asitti waan hunduu akka fedhii isaaniitti jiraatanii biyya kee wajjin hoggaan ilaalchisee ilaalu baay'ee addummaa qabanii jedha. Akka biyyaatitti dubartiin biyyanatti kan qabdu fedhii barbaaddee dubbattee akkuma dhiiraa baatee hojjattee galuu dandeessi. Dhageettillee inuma qabde kanaafuu addummaa qaban jedha. Mee biyya keenyaaf biyya kana yeroo ilaalu dhalataan ijoolleen biyya kanatti dhalattu afaan illee akka gaariitti afaan Oromoo dhaga'uudhaaf yookaan immoo aadaa Oromoo beekuudhaaf wanti jiru haalli jiru hundinuu itti xiqqaataa natti fakkaata. Kana akkamittiin itti fooyyessuun danda'ama? Gara fuulduraatti nus hin barsiifna, aadaa keenyas hin barsiifna, afaan keenyallee hin barsiisna inni haala godhaa irra. Amma dhaabbata kana keessatti illee ijoollee akka barsiisnu dubartoota illee barsiisuudha yaallee jirra. Baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Adamittan deebi'a. Walgahii keessan galiisaa irratti yeroo isin haasaa bal'aa gochaa turtan dhagayeeraa keessumatti immoo warri jiraataa yookaan dhalataa biyya kanaa ta'anii keessumatti itti gaafatamaa bulchiinsa magaalaa asii waamicha isin gootaniin dhiyaatanii haasaa akka isaan godhan dhageenyarra afaan biyyichaatiin akkasumas immoo hojii kana jalqabaa akkasanii amma dhumaatti isin wajjin ta'uudhaanii yaadaan haala garaagaraatti isin deeggaruudhaan kan isin wajjin jiranii waan isaan godhan dhuma dhaga'an ture. Akkan dhagayetti karoorri isaan isin wajjin qabanii gara fuulduraatti waan isaan isin wajjin hojjechuudhaaf waadaa seenan waan hedduu jira. Meeshaa kana sababii afaan biyya sanaan haasa'amee fi gabaabaatti nu ibsu tura dhaggeeffattoota keenyaaf. Inni kun maaliif gargaara? Sabni Oromoo biyya Noorwee keessa jirus biyya hambaa keessa jirus akkamittiin akka inni hawaasa warra kaanii wajjin warra Noorwee wajjin walitti dhufee hojjetuuf illee ergaadha waan ta'eef.